Barattoonni qabxii dansaa fiduuf qophiin isaan dandeessisu hin taasisne jechuun komatanii bal'ina oduu kanaatiif akka itti aanutti isiniif dhiyaatamu. Bara 2014tti qormaata xumuraa kutaa 12ffaa fudhatan keessaa garri caalan qabxii gadaanaa fiduun isaanii itti bana dubbii ijoo ta'eera. Qabxiin rifachiisaadha jedhamee kun akka mul'isutti barattoonni qormaataaf ta'an 900 fi 80 ol keessaa kanneen 30 hin caalle darbuun isaanii himama. Yaadrimee barana imaamanni barnootaa akkasii sirrii miti jechuudhaan namoonni hedduun qeeqaa jiru. Barattoonni harka 50 gadi galmeessan yuunivarsiitii galuu akka hin dandeenye ministeerri barnootaa Itoophiyaa himus humna simachuu yuunivarsiitiiwwanii fi qabxii isaanii tilmaama keessa galchuun barattoonni dabalataa akka dabalamuuf dubbatamaa jira. Itti gaafatamummaa kana eenyutu fudhata kan jedhu irratti baankiin addunyaa gabaasa ji'oottan dura baaseen biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessa qabanitti daa'imman umriin isaanii 10 gadi keessa jiran harki 70 ta'an barreeffama isaan barreessan dubbisuu akka hin dandeenye gabaasamu. Gaazexaan The Economist jedhuun ragaa baankiin addunyaa kana wabeeffachuudhaan akka gabaasetti Itoophiyaa keessatti daa'imman umriin isaanii 10 ta'e keessa harki 85 ol barreeffama salphaa ta'e hubachuun isaan rakkisuu himee jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti qo'annoon giddugalli qorannoo fi qo'annoo barnootaa taasises kanuma argisiisa. Kana jechuun kutaa barnoota gama gadiitti rakkinni argamuunis gama biraatiin dubbatamaa jira. Daayirektarri akka jedhanitti qabxiin qormaata baranaa waan hin eegamne hin turre. Sababiin isaa wiirtuun isaanii waggoota darban keessa qo'annoowwan taasise kun dhufuu akka malu akeekee ture jedhama. Itoophiyaa dabalatee biyyoota Saharaa gadiin jiranitti daa'imman barnoota sadarkaa tokkoffaa xumuruuf qophaa'an dubbisuu akka hin dandeenye baankiin addunyaa ni hima. Barattoonni gahumsa odoo hin qabaatin kutaadhaa gara kutaatti darbuun isaanii sirrii ta'uu dhabuusaa qorannoowwan irra deddeebiin taasisne mul'isuuf yaaleera. Kan jedhan Dr. Balay sirna barnoota gahumsa iddoo hin qabu jedhu. Sirni barnootichaa barattoota angeessuuf barbaada, gama kaaniin ammoo gahumsa qabaachuu baatanis kutaa itti aanutti akka darban hayyamuunsaa kun wal jala darbuu sirna argisiisa. Waggaa darbeen duratti qormaanni kutaa 10ffaa keessatti argamu akka dhaabbatu himee ture. Kanarraa kan ka'e akka gosni barnootaa walitti laaqamiinsa argisiisuun himama. Sirni barnootaa yoo sirraa'uu baate jijjiiramni dhufuu hin danda'u kan jedhan barsiisota miti kan gaafatamuu qaban jechuudhaan Profeesarriin dubbatanii. Barsiisota waan kana keessa kan isaan galche sirna barnootichaati jedhama. Gama kaaniin ogeeyyiin marsaalee hawaasaa irratti yaada isaanii qoodan gadi bu'uun qabxii barattootaaf ministeera barnootaatti gaafatamuu qaba jedhamu. Biyya Noorweeyitti kan jiraatanii fi yuunivarsiitii keessa kan barsiisan Dirribee Dammaqsaa ministeerichi kufaatii qulqullina barnoota siyaasaa paartii isaaniif itti fayyadamaniiru jechuun qeequ. Kuni akkaan na yaaddeesse kan jedhe ministeerri barnootaa barattoonni qabxii yuunivarsiitii isaan seensisu fiduu dadhaban gosoota barnootaa qabxii gadaanaa itti galmeessan yuunivarsiitii keessatti ganna tokkoof akka baratan hayyameera. Ganna tokkoon booda qormaata madaallii isaanii kennamuun kan darban taanaan barnoota isaanii waggaa tokkeessoo eegaluu jechuun ministeerri Profeesar Birhaanuu Naggaa himanii. Ibsa Profeesarri kanneeniin akkaan hir'achuu qabxii barattootaa agarsiisuuf rakkoolee hedduu waggootaaf gangalchaa as ga'ee fi akkasumas sadarkaa sirni barnootaa haguugamee ture irra jiru kan argisiisedha jedhama.
dhimma kanarratti qorannoowwan hedduu kan gaggeessan Dr. Balay qabxii amma kana akka akeekkachiisaatti ilaalla jedhama. Hayyuun kun dabaluunis barattoonni qabxii gahaa hin fidne abdii akka hin kutanne gorsuun sirna barnootaa garuu xiyyeeffachuun argachuu qabu jedhama. Sirna barnootichaa hoggaa fooyya'uun dhimmoota hedduuf furmaata fidee dhufa kan jedhan kaayyoon imaammatichaa lammii gahumsaa ijaaruudha. Kanaafuu kan jedhu tasgabbaa'anii akka ilaalan barbaachisaadha jedhama Dr. Balay. Waan falataa jedhanii kaan keessaayis tokko barsiisummaan kanneen gahumsa fooyya'aa qaban gara sirna barnootaatti galuu kan qaban jechuudha jedha Dr. Balay. Namni tokko qabxiin koo gadi bu'eera hoggaa jedhu barsiisummaa galmaa'ii yeroo itti jedhamu keessa jirra jechuun kan qeeqan Dr. Balay ogummaan barsiisummaaf kabajni kennamuu malaaf jedhu. Dhimmi barnootaa yeroo ka'utti madaallii tilmaama keessa akka seenu kan dhaaman qorataan kun kanfaltiin gadaanaa barsiisotaaf kennamuun sababa hir'ina qulqullinaa barnootaa gumaachuu keessatti jedhu. Dr. Balay akka jedhutti qabeenyi barnootarra oolu hunduu ogeessa gahumsa qabu as baasuuf kan dandeessisu waan ta'eef hunduu kanaaf tumsuu qabu jedhu. Qaamni murteessaa rakkoos ta'ee furmaata kana mootummaan sosochii kana gara olirraa yoo jalqabsiise sadarkaa hanga maatiitti gad bu'a hunduu tumsuu qaba jedhama. Barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12 fudhatan keessaa kan harki 96 ta'an osoo hin milkaa'in kan hafanii jedhama.